Seexan jalqabumaa jalqabee cubbuu waan hojjeteef namni cubbuu hojjetu kan seexanaati. Ilmi Waaqayyoo Iyyasuus Kiristoos hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ate jedha macaafni qulqulluun. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaan macaafa kana irratti argannu ergaa Yohaannis 3:1 jechuudha. 3 ergaa Yohaannis 3:8 Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Seexanni jalqabumaa jalqabee cubbuu waan hojjeteef namni cubbuu hojjetu mucaa seexanaati jedha. Boleessa koo boleettii koo cubbuun hojjechuun mucaa seexanaa nama taasisa. Cubbuu hojjechuun mucaa seexanaa nama taasisa. Cubbuun maalidha inni? Tokko Waaqayyoon walii galuu dhabuudha. Tokkummaa Waaqayyoo wajjin hin qabdu diiguudha. Isa waaqeffachuu dhiisuudha. Inni biraa wanta Waaqayyoo jibbu hojjechuudha. Nama ajjeesuu Waaqayyoo hin jibba. Sagaagaluu Waaqayyoo hin jibba. Jireenya gadhiisii jiraachuu Waaqayyoo hin jibba. Machii Waaqayyoo hin jibba. Albaadhummaa Waaqayyoo hin jibba. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni wanta Waaqayyoo jibbu hojjetu diina Waaqayyooti. Yaabboleessaa yaabboleetti waan Waaqayyoo jibbu hojjechaa jirta yoo ta'e ati fira Waaqayyoo miti, diina Waaqayyooti. Kanaaf diinummaa keessaa gara firummaa Waaqayyootti karaan ittiin dhufuu danda'an yoo jiraate ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosidha. Namni Yesuus Kiristoositti yoo amane malee fira Waaqayyoo yookaan immoo mucaa Waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Amma diinummaa Waaqayyoo jala kan jirtan yookaan immoo dheekkamsa Waaqayyoo jala kan jirtan ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoositti amanaa. Inni immoo Yesuus Kiristoos hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ateedha. Har'a maqaa Yesuus Kiristoosin siifan kadhadha. TikTokii kanarraan hordofaa kan jirtu maqaa Yesuus Kiristoosin siifan kadhadha. Afurri seexanaa maqaa Yesuusin sirra haa rukutamu. Maqaa Yesuusin haa rukutamu. Maqaa Yesuusin haa rukutamu. Maqaa Yesuusin haa rukutamu. Bara keerraa, jireenya keerraa, nagaa keerraa rukuteera maqaa Yesuusin. Rukuteera maqaa Yesuusin. Humni Luusifer, humni xonqolaa, humni digimti maqaa Yesuusin waraanami. Maqaa Yesuusin waraanami. Afurri illuuminaatii maqaa Yesuusin waraanami. Maqaa Yesuusin waraanami. Maqaa Yesuusin waraanami. Bara namootaa qabdee kan jirtu, nagaa namootaa qabdee kan jirtu, eebba namootaa qabdee kan jirtu waraanami maqaa Yesuus Kiristoosiin. Waraanami onlaayinii kanarraa. Waraanami maqaa Yesuusiin. Waraanami dhaloota kan jal'isaa jirtu. Waraanami dhaloota ajjeesaa kan jirtu.